Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisna aanee ejersa abdeetii dura hangafoota oduu. Godina Baashaggar aanaa Booraa keessatti waraanni mootummaa namoota 3 irratti ajjeechaa raawwachuun dhagahame. KFO'n akka hin haqamneef qofa filannoo baranaa Finfinnee irratti qofa akka hirmaatu beeksise. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 200 ol dhaabbilee fayyaa hawaasaaf arjoome. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa paartileen ragaa kaadhimama duraa qofa dhiyeessan jedhee sirna galmee haga diriirfametti yeroo galmee kaadhimamtoota dheeresse. Baajanni mootummaa federaalarraa naannoo Tigraayiif ergamu ji'oota lamaaf hin gadhiifamin jechuun hooggantoonni koomishinii karoora naannichaa adde Haansaa Taglay dubbatan. Dhalattoonni Soomaaliyaa biyya Ameerikaa keessa akka jiraatan hin fedhu biyya isaanitti akka deebi'aniin barbaada jedhe Tiraamp. Hordoftoota keenya gara bal'ina oduutti isin dabarsaa nu faana tura. Godina Baashaggar aanaa Booraa keessatti waraanni mootummaa namoota 3 irratti ajjeechaa sukkaneessaa raawwachuun dhagahame. Godina Baashaggar aanaa Booraa ganda Maallimaa Baarii keessatti 27/2025 waraanni mootummaa PP kan naasuu ilma namaaf hin qabne gara jabeenya hamaan namoota nagaa 3 rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni gandichaa maddeeniif ifoomsanii jiru. Namoonni waraana PP'n gara jabina hamaan ajjeefaman kunneen abbaa maatii tokkoo fi dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii obbo Bobbaa Daadhii abbaa maatii 3 dargaggoo Sisaay Haabtaamuu fi Qachaa Shaaqaa kanneen jedhaman ta'uun baramee jira. Haaloo qaama isaan loluu uummata nagaatti ba'uu kan aadeffatan hidhattoonni murna mootummaa PP reeffi namoota kanneenii tokkoon isaanii iddoo 10 ol rukutanii akka ajjeefaman yoo ta'u jiraatan gandichaa tokko maddeenitti himee jira. Akka jiraatan gandichaa taatee hamaa namoota nagaa irratti raawwate kana ibsutti namoonni ajjeechan sukkaneessan irratti raawwatame kun kanneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu keessatti hin qabne ta'uu kaasuun waraanni mootummaa PP guutummaa jiraattota gandichaatiin nun argaa keenya hin jaallattan waraana bilisummaa Oromoof immoo kan qabdanii miti kan hin qabne barbaaddanii kennituuf jechuudhaan uummata harka duwwaa dararaa jiraachuu jiraattonni kun dubbatanii jiru. KFO'n akka hin haqamneef qofa filannoo baranaa irratti Finfinneetti qofa akka hirmaatu beeksise. Koreen giddu galeessaa Koongiresii Federaala Oromoo KFO labsiin filannoo paartiin marsaa 2 walitti aansee filannoo biyyaalessaa yookiin filannoo naannoo irratti hin hirmaanne galmee seerummaa irraa ni haqama waan jedhuuf qofa magaalaa guddoo Finfinnee fi naannoo biroo haalli nageenyaa filannoo mijataa ta'etti hirmaachuun itti fufiinsa paartichaa eeguuf murteessuu ifoomse. Durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa yaada isaanii kaleessa maddeeniif kennaniin galmeen kaadhimamtoota kaleessa waan xumuruuf dirqama seera ba'achuuf qofa kaadhimamtoota 10 qofa galchuu ibsan. Bara barri gaarii ture 2005 kaadhimamtoota 400 ol galmeessuu qofa isa hin taane teessoo paarlaamaa 42 injifannee ture kan jedhan Profeesar Mararaan dhumni galmee kaadhimamtoota har'a waan ta'eef maqaa namoota 10 ergine jedhan. Ibsa paartichi kaleessa baaseen filannoo marsaa 6 sababa Al-Dimokiraasummaa bal'aa fi faallaa heera mootummaatiin gaggeeffame jedheen irratti hirmaachuu dhabuu hordofee marsaa kana yoo hirmaachuu baate waan haqamuuf hirmaachuuf murteessuu eeree jira. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 200 ol dhaabbilee fayyaa hawaasaaf arjoome. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa qorichaawwanii fi meeshaaleen yaala fayyaa birrii miliyoona 200tti tilmaamaman dhaabbilee fayyaa hawaasaaf arjoomuu ministeerri fayyaa har'a beeksise. Akka ministeerichi ibsetti pirezidaantiin mana maree Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haajii Ibraahiim Tufaa deeggarsa kana deetaa ministeera fayyaa Fireewoot Abbabaatti kennanii jiru. Fireewoot dhaabbileen amantii damee fayyaaf michoota barbaachisoo jechuun ibsuun dhaabbileen fayyaa tajaajila hawaasaa kenna qorichaa fi meeshaaleen arjooman kaayyoo yaadameef oolu akka mirkaneessan gaafatanii jiru. Ministeerichi deeggarsi kun kan dhaabbata tola ooltummaa Musliima Aid Ameerikaa irraa karaa barreessaa olaanaa waajjira pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Ustaaz Abubakar Ahmadiin argame ta'uu ibsee jira. Gargaarsa kanarraas kan fayyadamoo ta'an hospitaala Yuunivarsiitii Arsii, hospitaala waliigalaa Paawii, hospitaala waliigalaa Alamganaa, hospitaala sadarkaa duraa Mahal Ambaa fi buufata fayyaa Waaqayyoo ta'uun ibsamee jira. Bakka bu'oonni dhaabbilee kanaaf meeshaalee isaaniif kennaman kana fudhatanii jiru. Kanaan duras caamsaa 29/2025 manni marichaa gargaarsa meeshaalee yaala fayyaa birrii miliyoona 800 tilmaamamu hospitaalota mootummaa 5 kennuun isaa ni yaadatama. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa paartileen ragaa kaadhimamaa duraa qofa dhiyeessan jedhee sirni galmee haga diriirfamutti yeroo galmee kaadhimamtoota dheeresse.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa ibsa baaseen paartileen siyaasaa haga ammaatti odeeffannoowwan kaadhimamtoota sadarkaa duraa dhiyeessan jechuun ibse. Ammas yeroo odeeffannoo kaadhimamtoota dhiyeessan akka dheeratuuf akkaataa gaafatameen dheeressuu ifoomsee jira. Kunis akkaataa marii sadaasa 29/2025 irratti kaafameen ta'ullee boordichi dabalee ibse. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa paartileen siyaasaa kaadhimamtoota dorgommiif dhiyeeffatan karaa dijitaalaa akka galmeessan kallattii kennuunis ni yaadatama. Yaadachiisi boordichaa paartileen kun gucaawwan galmee kana dafanii akka buufatanii guutuun sanaan booda karaa bakka bu'aa isaanii waajjira boordii filannoo biyyoolessaatti qabanuun sadaasa 17 hanga muddee 2tti akka qaaman galchan kaa'amee jira. Murtee kana hordofuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo kaleessa ibsa baaseen murtee galmee irraa haqamuu itti fufuurraa of oolchuuf kaadhimamtoota 10 qofa dhiyeessuun galmeessuu beeksisee jira. Baajanni mootummaa federaalawaa naannoo Tigraayiif ergamu ji'oota 2 hin gadhiifamne jechuun hojjettoonni koomishinii karoora naannichaa aadde Haansaa Taglay dubbatan. Kun kan dhagahame mootummaa federaalaa fi qaamni seerummaa kan dhorkatame addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti muddamni siyaasaa ji'oota darbaniif ture gara walitti bu'iinsatti geessa jedhame yeroo sodaatamaa jirutti. Boba'aawwan gara naannichaa seenus ga'aa waan hin taaneef sochii waliigala namoota irratti rakkoon uumame jechuun aangawoonni naannichaa maddeen dubbisetti himanii jiru. Baajata adda cite keessaa baajanni kaapitaala birrii miliyoona 844 ta'u akka ta'e hooggantuun koomishinii karoora himan. Kana malees baajanni bifa deeggarsa mootummaa federaalarraa kennamu akkasumas waraana Tigraay booda maallaqni ji'a ji'aan kaffalamu keessatti argama. Waliigalatti naannoo Tigraayiif baajatni waggaa bara 2018 birrii biliyoona 18.8 ji'oota 12f qoodame ji'a ji'aan kan ergamu yoo ta'u garuu maallaqni kun ji'a onkololeessaa kaasee dhaabbachuu hooggantuun tun ibsitee jirti. Dhalattoonni Soomaaliyaa biyya Ameerikaa keessa akka jiraatan hin fedhu biyya isaanitti akka deebi'aniin barbaada jedhe Tiraamp. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kibxata dheengaddaa godaantota Soomaaliyaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran akka hin barbaanne ibsuun dhalattoonni biyya baha Afrikaa waraana miidhamtee kana garmalee tajaajila hawaasummaa USA irratti hirkatanii waan jiraniif Ameerikaaf bu'aan isaan kennaa jiran waan xiqqaadha jechuun qeeqan. Tiraamp hawaasa godaantota hundaaf tuffiidhaan ibsuun isaanii fakkeenya yeroo dhiyootti daayispooraa Soomaaliyaa Ameerikaa keessa jiran irratti akeekkachiisanii qeequu isaaniiti. Dhalattoonni Soomaaliyaa bara 1990 ammoo irraa eegalee haala baqattummaa gara Minisootaa fi kutaalee Yuunaayitid Isteetsi biroo dhufaa turan. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.